warra kun qabu gar TikTok ibadde nama kun ora asirratti TikTok kanarratti inni taphadhani kolfani haasa garuu jira miti gaafa gastii namaa deemtee akkasii du'eera badeera ka'eera leesh barbaachise miira kiyya eeguu qabda maal taate ma nuti akkasii godheera jaarsan keetti akkasii godhee minaa gabbaaninya sittimnee ture nu gaafanne reesturaantii keessatti qabatee olii gadi hin deemu garuu ati nu diddee gaafas bagasitti gubadhu gubadda gabbay narra gabbay miira keessa gabbay gubadhu gabbay Mirma waan darbe sanatti kaaftee fi waan darbe mataa na nyaatu. Indaan uummanni nagaafataa kaawwataa jiru. Jedhiirree kufa akka beela. Jedhiin kun hoyaa lage. Salaamu alaikum obboleeyyan kee qaalifi jaalatamoo du'aa inaa godha obboleeyyan. Qilleensi nu bira waan jijjiirame tufuka kan nagabee niin dhufa boru galgala inshaallah bal'inaan dhufata sana inni akka duraanii caala hedduu isin jaaladha obboleeyyan kee. Dhageettan innaa yaa waan guddaa miti nutti hin boo'ina qufa qabe malee waan biraati ishee miti wanta nama naante qufaadha akka jedhu san yaadama inni irraa baddu rabbi sirraa gaasisu biroo bakka taate isheen agarro እናንተ ሲሙ ቆሌ ረገጣን ይማል ዳርሚ ወያ ማዳም ከበንበር ጆሮ ለምን ቤት ነበር ገራገራን ሲበር አይ ገራገ ሰንከራ በልገራ ላፍተኒ ገራ ዋዝራ ቢዚ ሀፈይ ሱሮ ዱጋና ማቲ ሶታ እንጃ ረገሰኒ ታንኪዩ አይ ሲሙ ያማና ታንኪዩ ማ ያ አባራም በቃ ከነ ዲማ ከነ ወልዶ Yeah, it's normal. Can you hear me, guys? Just like, yeah, anak kasih ya dekat badono. Mal gitu nih. Epan live in paisa asuka rara epan mini sheno. Epan live epan asih serkis suka rara es pada sih. Amar lagi fatar. Amar lagi fatar tak apa? Amu wang gerak itu na senjadi. Gasti gitu. Gasti keessatti erguun hin danda'amu badruumoo isa akkasii mannaatiin ta'u akkamisi ergadhe invite akkamisi godha gastii haasa'a maal taate badru wallahi bakka gasti ke jiraachuu hin dammotu nama gasti seensu jiraachuu waan malee normaala haasa'a ana qabsaa'e oromoo jaalala isaanii kanaaf anatu acabacabee anatu ashqaabatee anumatu bira ejjatee bakka kan hangahe arra decline na godhe laal bexaam oromoo Nafarada yookaan nafarada dik. Amma keessa na dawwal. Ciao. Mudiin qabatin. Ana si dawwal bakka. Dubari blog na goote. Maanno blog na goote jedha. Nama gasti wajjin haasoo barbaadeeti siin jaa bakka allaqee minisheen hojii. Anna akkasumaan jettu reemi jigiraallu akka soodunaan jettee dabrenyaan inde maal taate. Anna maa saartare. Inna 15 ሰከንዲ ደግዴ ዲክላይን ነገር ነራ ጎቴ በእግዚአብሔር ደግሞ የሚደብረው ኦገሱም ወደ ጎቴ ችግር የለም Ani daqiiqa maanno sakandii 15 guutuu eegee sakandii 15 irratti bataam ko simmeeti nama tuqa dhugaa rabbi dhugaa ani qabsoofne amma natti mi beebannaati amma qabsoote ko live ke bada amma ana miinje duramo en amma natti akka jaba kana se bakka akas jadi amma boda inda ilammad Okay. Tiltaana godhadhaa yundee. Indira qalliifaa sana dhugaa saabee taaboodha saabee. Isnaa fuucha isnaa gubbaa. Aare maali haasaan kan lamaan gidduun naa gabbaacho. Sooda maaltu galcha. Amma mucaan kuni wal fuusisaa Oromoo. Mucaan kuni qeerroodhaa qeerroon immoo karaa batuun qabu.
dhugaa dee Oromoo deemminoo naachuudhaan ishiis gorsaa mucaatti deebisaa. Mucaan kun dibatuun qabu. Mucaan hin jaalata dhugaa jaalata. Ani saaksii miti bakka kana kanaasa'u dhugaa baay'ee jaalata of keessaa jaalata onnee keessaa baasee jaalata mucattii tan gorsaanii gaafa takka amma ishiin oggaa 35 gaafa seente namni cheekii ishii godhu hin jiru. Har'a mucaan kun kadhatee gaafa san hawwite kabiraatu fudhate jalaa mucaa kan gorsaa dhugaa jirtu tanaa mucaan bo'oon qabu mucaan dhiira sanuu dhiiratu dhalle antee bannaatiin bageeta dhiira caalu mucaan kun akkatti shabalaa natti to'ante shabala istaayilii muudiin isaatu amma dheega kaleessa laalaa tureeyyu surreen isaatu dhugaa footoo annasaasin isaatu araadaa caalu mucaan maal taatan araadaatu ishiidhaaf mala araadaa kana fuusisaa Oromoo araadaa kana fuusisaa አይደለ ሀምዚ አይን ያሳዘነኝ አንዴ ምንም ቢሆን የጌም ጓደኛዬ ነው እንዲህ ሲያብድ ዝም ብዬ ሊሆን እናንተ ምን ሆናችሁ ነው? የለም እኮ ልጅ እኮ ጨልሏል እኮ ብቻውን እያወራ ነው። ይሄ ገባ ድሮ እዚች ጋር ትንሽ ነበረ ነብስ ነበረው። አሁን የለም ፍጨት አስተማሪ ጥሩምባ የሚነፋ ሰው መሰለ። አበደዩት አይኑን እንዲያፈጡ እንዴ አያሳዝናችሁም እናንተ? ከልጆቹ ኮሜንት አድርጉ። ልጁን አሳበዳችሁት። ምንድን ነው የምትፈልጉት ከዚህ በላይ? እንደናንተ እሷ ራሱ አላሳመነችው። ati rakkoon kee jaalattee dhabuudha. Ani immoo ka jaaladhu dhabuudha. Nama jaaladhu dhabuudha kiyya dammoo rakkoo. Kiyya homaa inni? Jaalattee dhabde kaa akkas miti? Ati noo? Nama jaaladhu dhabe. Nama jaalatana gurguraaree isaa? Furmaata sii kaa'uu dhufe sii. Ani hin jaaladhe miti? Jaaladhe dhabee? Jaalattee dhabde. Ati noo? Nama jaaladhu dhabe. So amma kiyyaaf ati nama jaaladhu nama barbaadataa artaa maalan noo? Akkas. Rizqii wal keessa jirtu. Anaan maaltu wal ganaanyaaree kunam? Anaan maaltu wal ganaanyaaree kanaan? Si sabbarsiisee ofii argachuuf. Ntoo? Ana sabbarsiistee maakii jaalachuufi? Makii maali jaaladha maan tama. Maal jette? 1 + 1 - 2 times 4 meeqa dhufa? Akkamitti akka nagaafadhu kaa Ingiliffaan nagaafatanii sirreessi nagaafadhu. Tokko iddoo tokko baay'isuu 2 dhufu 3 meeqa dhufa? Tokko baay'isuu tokko? Hir'isuu 2. Takka waan jettu 3 jettu. No, kanaa miti. Ani badi keessaan ilaali keessaa wal qormaanne qormaata sayyoo dhufe yookiin immoo yoo kufe. No, an keessaan asoo baay'ina tun tolu. Obboleessa homaa akkuma timaakii irraa qabamte salaanillee yookiin sirraa qabamutu mala akkam gurguddaa. Ani barama deebii ishee deebisee gurguddaa miti deebii kiyyaa ishee galee mi obboleetti yaa ilmi Oromoo hin jaalatamaa intalli Oromoo illee jaallatamti. Yaa kanaafuu jechuudha akkuma ati maakii irraa qabamte akka ila fakkeenya tokko si hima akkuma ati maakii irraa qabamte ani maakii malee jiraachuu hin danda'u yoo jedhe illee tuwaanii qabeessa malee jiraachuu hin danda'u jedhe maftee bakka jaalalli saree irraayyuu nama qaba sii galee saree marraayyuu nama qaba jaalalli kanaafuu anas sirraa na qabe bakka. Exactly yoo jetteef maftii qabda garuu hin jennee miiree fakkeessaa arta malee. No fakkeessaa miti fakkeessaa sun taanetti amma yoo telefoona biraa harka qabatte xayyibaa barreessuu gadi baasee dhaqiitan sii barreessee jira. Yalla baasee amma. Silkii biraa yoo harka qabatte tekstee sii godhesanii argitaa dhaqii ilaali. Akkam si goggodhaa sin ja'a. Bakka ani yeroo hundaa gastii keen argata nan galchitu beettee bakka ani.
مالي دقرا هاga مالي دقرا يوم لا قرت